Hai guys, akkam jirtu? Baga gara chaanala keenyatti deebitanii dhuftan. Guyyaa har'aa immoo telegiraamii irratti akkamittiin akka maallaqa argachuu dandeenyu kanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana yeroo darbe isiniif hojjedheen ture jechuudha. Namoonni baay'eenis fayyadamu. Namoonni baay'eenis immoo hin fayyadamne. Viidiyoon kun erga gadhiifamee bubbulee jira. Amma garuu viidiyoo kana akka haaraattan isiniif hojjedhe jechuudha. Maaliif jennaan seera haaraatiin yookiin immoo akkaataa haaraatiin gatii eegalee jiru jechuudha. Yeroo duraa tokko yeroon ani viidiyoo isiniif hojjedhe irratti wanti kun birrii tokko nama tokko affeeruun birrii tokko kan namaaf kaffalu ture. Amma immoo nama tokko affeeruun birrii sadii kaffalaa jira jechuudha. Wanti kun guyyaa 3 hanga guyyaa 4 caalaa waan hin turedha waan ta'eef namoonni fayyadamtan hundumti keessanii daddafaatii namoota affeeruutiin irraatti fayyadamaa isiniin jira. Kan argachuuf jalqaba gara telegiraamii keenya Kiyyaatech kan jedhu keessa dhuftu jechuudha. Warri haaraa taatan erga kana keessa dhuftanii booddee liinkii isiniif kaa'een jira jechuudha. Kunooti haala kanaatiin liinkii isiniif kaa'een jira. Bakka liinkii kana irratti tuquudhaan irratti yeroo tokkoof tuqxu jechuudha. Erga haala kanaatiin tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa restart jedha. Kan keessan start jedha. Start bakka jedhu kana yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Erga haala kanaatiin tuqxanii booddee haala kanaan isiniif fida. Hullee pay payment fi hullee pay official kan jedhu chaanaalii kana join gochuu qabdu jechuudha. Erga chaanaalota kana lamaan keessa seentanii join gootanii booddee duubatti deebi'uudhaan bakka check jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Duubatti deebitu check kan jedhutu jira. Bakka check jedhu kana yeroo tokkoof tuqxu jechuudha. Yeroo duraa tokko yeroo viidiyoo duraa isin hojjedhe irratti enter the captcha kan jedhu captchaan akka kanaa isiniif hin dhufu jechuudha. Garuu kun wanta haaraa irratti dabalamedha jechuudha. Kanaaf wantoota kanallee akkamitti akka guutan isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana yeroo hojjettan yookiin immoo bootii kana yeroo fayyadamtan haala kanaatiin yeroo isiniif fidu qubeewwan as keessa jiran qubee guddaa fi qubee xiqqaa isaa eeguutiin akkaataa inni isiniif kaa'etti maal gootu ni guutu jechuudha. Yoo isin dogongortan dogongoraan isiniif jedha isiniif hin hojjetu jechuudha. Kanaaf qubee isaa qubee guddaa bakka qubee guddaatti qubee xiqqaa bakka qubee xiqqaatti guuttanii ergituu fi yoo sana haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif fide bakka boones jedhu kana yeroo tokkoof tuqxu boones bakka yeroo tokkodhaan boonesii fudhattu jechuudha. Sana booddee nama affeertanii irraa argachuudhaaf immoo maal gootu gara kanaatiin bakka quba harkaa ofirraa qabu kanatu jira. Bakka kana yeroo tokko irratti tuqxu jechuudha. Bakka kana erga tuqxanii booddee liinkii keessan kana koppii gochuudhaan namootaaf sheer gochuun maallaqa irraa argachuu dandeessu. Maallaqa guddaallee irraa argachuu dandeessu jechuudha. Birrii keessan baasuuf immoo qarii birri kan jedhu as kana bakka mallattoo birrii ofirraa qabutu jira. Bakka kana yeroo tokkoof ni tuqxu. Erga kanaati birriin isin qabdan haqa kanaadhaan isiniin jechaa jira. Kanaaf baasuu hin dandeessanii jechuudha. Amma telegiraamii gosa tokkotti hin seenin birrii keessaa baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa telegiraamii gosa tokkotti yeroo seenu immoo kun haala kanaatiin jechuudha. Naaf dhufa bakka tuqeetiin maal godhaa bakka kana tuquudhaan bakka maallaqa irraa baasan nan dhufaa jechuudha. Erga kana kan tuqee booddee bakka qarii birrii jedhu kana yeroon ani tuqu maal akka inni naaf fidu walumaan ilaalla jechuudha. Kunis immoo qarshiin ani qabu qarshii 14dha. Birrii baasuuf immoo bakka ofirraa birrii qabdu kana keessa tuqeedhaan birrii wacii kan jedhuun galcha jechuudha. Kana booddee qarshii 14 keessaa qabda maal hammam baasuu barbaaddan naan jira. Amma qarshii 10 baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee qarshiin isin baasuu dandeessan qarshii 30dha jechaa jira. Yoo qarshii 30 qabaattan malee keessaa baasuu hin dandeessan jedha. Anillee kana kunoo reefumaan arga yeroo duraa qarshii 10 irraa qabee baasaa ture jechuudha. Qarshii 30 irra gaafa geessan haala kanaatiin nama affeertanii kana jechuun nama 10 qofa affeeruu isin gaafata jechuudha. Qarshii 3 waan ta'eef nama 10 qofa gaafa affeertan qarshii 10 karaa lakkoofsa bilbilaa keessanii isiniif ergama. Qarshii tokkollee osoo hin baasin gatii kaardii ittiin onlaayin seentanii fayyadamtan isiniif kaffala jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Viidiyoon ani isiniif hojjechaa ture waa'ee PayPal akkaawuntii ture. Garuu immoo viidiyoon kun guyyaa 2-3 gidduutti waan dhaabbatuuf jecha viidiyoo kana osoo editing godhin illee dura dabarsee maal godhee isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoo kan biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Bye bye.